waan jooduu ajalatti namni erga qabame karaan fayyinaa tokkollee dhibame deebi'anii jalaa ba'uuf dhibeen karaan biraa firdiin du'aa man hundumaa jira sababa cubbutti galle dukkanatti karaan isaan argamne ba'uudhaaf ifatti yaa saba lafarraa gammadaa ililchaa fayyisaan nuuf dhalatee Kiristoos gooftichaa balballi jireenyaa innichi cufame kunoo dhalachuu isaan deebi'ee baname jaalala nuuf qabuuf dhufee foon uffatee mootummaa du'a jalaa kunoo nu baafate. mata duree walaloo kootii fayyisaan dhalateera addaamiif Yohaan abboommii cabsanii eedan gannat keessaa gadi baafamanii duuti ilmaan namaa karaa isaanii dhufe balbala jireenyaa hundumaatti cufe fuula waaqaa duraa namni gadoofame akka hin deebinetti achii fageeffame ilmaan namaa hundaa duuti garboonfatee xinna hamma guddaatti rakkasaa galfate biyya lafaa hundumaa duuti erga dhuunfate sanyiin ilma namaa hunduu ni jilbeenfate waan jooduu ajalatti namni erga qabame karaan fayyinaa tokkollee dhibame cubbuun nu qabate karaa addaan dhufe dhaloota hundumaatti duuti ittuma fufe deebi'anii jalaa ba'uuf dhibeen karaan biraa firdiin du'aa man hundumaa jira sababa cubbutti galle dukkanatti karaan isaan argamne ba'uudhaaf ifatti cubbuun nurratti mo'ee du'a nutti mure adabbiin nu eegu si ol galuu ture kanaanituu jirru dhume barri dheeraa namni ittuma fagaate fuula waaqaa dura egaa amma kunoonii dhufe carraan lammataa nuuf kenne kaa ilma isaa masiisa jiraata raajii Isaayyaasiin inni dubbatame yeroon isaan geenyaan kunoo raawwatame sabni dukkana keessa ture ifa guddaa argee abdiin badee ture karaa isaatiin marge kutaa biyya Galiilaa mandaraa Naazariititti ergamaan mul'ate Maariyaam durbeetti nagaan siif haa ta'u ayyaana qabeetti hin sodaatin ayyaana argatte taan waaqayyo biraa hafuura qulqulluudhaan kinoo hin ulfooftaa Yesuus jettee maqaa isaa moggaafta ergamaan waaqayyoo jedhee itti dubbate inni durraa jame hunduu raawwatame inni mootiidha mootii bara baraa uleen mootummaa isaa gateettii isaarra jira teessoon abaabilii isaa isaaf ni kennama balbalichi cufame harka isaan barri mootummaa isaa takkaadhuma hin qabu duutii fi aangoon du'aa humna irratti hin qabu arfii du'aa cabsee miilaan irra jata maqaan isaa Yesuus masiisa jiraata ergamaan waaqayyoo misiraachoo himee innichi caafame hunduu raawwatame mandaraa Beetelehemitti har'a dinqii ta'a nama hundumaatiif ifa guddaa ba'a akkuma dubbatame raajota keessatti Yesuusin dhalate dallaa horii keessatti yaa saba lafarraa gammadaa ililchaa fayyisaan nuuf dhalatee Kiristoos gooftichaa balballi jireenyaa innichi cufame kunoo dhalachuu isaan deebi'ee baname jaalala nuuf qabuuf dhufee foon uffatee mootummaa du'a jalaa kunoo nu baafate waanjoo cubbuu keenya nurraa garagalchee dukkanicha keessaa butee ol nu baase duuti ilmaan namaa karaa addaan dhufe Yesuus gara biyya lafaa jireenya fidee dhufe kan baane iyyuu turre toora jireenyaa keessaa bidiruu jireenyaatti deebine karaa isaa fayyisaan nuuf dhalatee nu baase waanjoo jalaa kan itti yaadamiin argine falaa warri finyoo du'aa isaan qabeessa kaalee Yesuustu fuudhee namatti isaan dabale kan jireenyaaf hin malle jireenyatti fidee gammachuudhaan guutee qe'ee warra gaddee karaa fayyinaa akkasii maaltu yaadee beekaa Yesuustu dhalannaan biftuun jireenyaa kunoo nuuf ba'e ka warra karaarraa badaniif misiraachoo labsee mootummaa du'aa jalaa jireenyatti baase addunyaa guututti mul'ise jaalala nuuf qabu silaa eenyuyyuu karaa keenya hin darbu du'aa fi aangoo isaa harka duwwaa hambisee ilmaan namaa hundaa bilisa nu baase karaa isaa nuuf ifee ifti jireenyaa bara baraa abbaadhaa wajjin nu araarsuuf nuuf dhufe waaqarraa yaaddoo hin qabnu gaa omaayyuu kanarraa fayyisaan nuuf dhalate guddaa gammanneerra eebbifama ayyaana gaarii